sirriin jirtan wallahi isin sirriin jirtan gola artiramuti fi goljawut wanta gantummaa oftan gantummaa san dhaaba witi boronni yaman sagalee namaa ta'an jiranii jettanii waa'ee gantummaadhaa of jirtan gantummaa san dhaaba gola artiramuti fi goljawut wanni kana taanudha sagalee keenya kana nu iyyineef kiisa uffanneef kiisa gumaama gurraacha uffanneef waan feene gooneef namni dhaga'u tokko dhabame Adota namni haasuu ture warroottan keessattuu yeroo keessa jirta maaliif sagalee hawaasaa hin taane. Akayati yuutubaroonni magaalaa sanaadha. Wallahi akka ijoollee yoom jirtura maal barattee naan jettan an waa takka wanni irraa baradhe takka hin qabu takka wanni irraa baradhe biraankii jaarsaa jaartiin biraankii warra dalagu kanumaa irraa baradhe anillee kanumaan eegalee waa takka wanni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حردوت في قبضة حنا عشان هركبوني أرلي تيبتين جرا أرى مالك بتيو تجون قصن إنولو أرانتنا كوبي جابة تكسيني كبار itu nuve aku semua tuh orang channel hanya haradatan subscribe like share gudan nufa dapat aja sinja hurdutu dah hanya audio mandana itu berota jangan reti deba itu kan yeroo silaa oromoon tokko taatee waliin gurmuuttee akkasitti walii qabsoottee jettu jechuudha yuutubaroonni yaman walirratti deebi'anii gantummaa oofanii jechuudha. Viidiyoo san arguun ooltanii namoonni tokko waan deemaa jira jechuudha. Tokkoffaan gola aartii oromootii fi gulal jawut kanneen kana fakkaatan hedduudha ni jiranii waa'ee gantummaa of jiranii jechuudha. Isaan illeen yuutuubara gaddeebi'anii yuutuubaroonni yaman sagalee namaan ta'anii ilmaan oromootiif sagalee ta'aa hin jiranii biraankiidhaa fi kana malee wannummaa nuti bilisummaa nuti ta'u waan akkaataa jechuudha. Arrantana hundu goreon gola arti oromoda sun yodo gore gabbe utuboroni yaman sagale namantani akana je gola jawyo irqabu yigaba ubersa yewne kana usri damiti akana je khas ibsebi dabu kabadur diebe ni gubbaran duga wanta je aku akan dia erat tumse juga. Itu drone oromo wan tak garre itu ibu male kamne itu ofu male wan tak garre wan sirrin ten wan du gura sirrin ini itu ibu male namni wali jade kasiti tasgabidan wan ugajur tu betu inju tana wani bilisummaa nuti ta'u tokkoffaan ilmi namaa tokko saba isaatiif waan godhuu qabutu jira. Waan san garuu namuu dirqama lammummaa lammiifiitiif godhuu qaba ta'uu qaba. Santee har'a isaan gad deebi'anii yuutuubaroonni yaman akkana biraankii beerumaa wajjin gad deebi'aniituma mana keessa achi fiiganii wanni jedhan malee waan takka faayidaa hin qabanii jiran. Tokkoffaa yuutuubaroonni yaman bichaadheera. Waan isin gaafadha. Yuutuubaroonni yaman bichaadheera. Mee viidiyoo gola arti oromoo tana tokkoffaa isaa isa hawaan kana kaasee dhageeffadhaame. Yuutubaroonni yaman keessa jirtanis keessattuu warreen yaman kana keessa jirtan duubarra jirtan sagalee hawaasaa ta'uu irratti duubarra dhuma hin jirtanii zeero. Mooyituubii guddaa ta'e yoo harkaa qabaanne piraankii jalatti hojjetu. Jecha kanaan waan namarraa waan yuutuubara tokkorraa malachuudha. Yoo sirriin jiraannes akkana yuutuubaroota keenya haalli nuti ammaan ta'an irra jiru kun sirrii miti. Nyokota ummata keenya Oromootiif sagalee haa taanu.
jee sila dhaamsi dabarfatu qaba malee gad deebi'ee yuutuubaroota Yemen maqaa balleessuu jechuun maal jechuudha mee? Akkuma yuutuubarattu yuutuubaroonni wayi Yemen bichaadha wayi si gaafadhati. Yuutuubaroota Yemen kophaatti baaftee akkana haalli isaanii akkana hojii mataa isaanii maluun banneessin maaliif namarratti duultan? Warreen manidhaa suutii as jedhaniif sagalee ta'aa hin jiranii jiru jiranii garuu ilmi namaa tokko waan Oromoodhaaf ta'uu qaba jedhii yaada kana sagalee as ta'aa turanii sagalee as ta'aatuma ilmaan Oromootiif hojii isaaniitis hojjechaa jiran jechuudha yuutuubaroonni Yemanii. Kana hatee an kana ajaa'ibu ammas gola jawuuti. Gola aartii Oromoodha. Yuutuuba isaanii jira dheetanii daawwachuu dandeessan. Yuutuubaroonni Yemen sagalee uummata ijoollee manidhaa suudii akkasirtu sagalee ta'an jiran kana jee irratti qabee jechuudha. Gola jawuu sun annillee hin beeku viidiyoo isaa akka dhaggeeffadheetin argatta. Boonni kanaa sirriidhaa miti akkamitti jeetin waan kana haasawuu maali jeetin dhaqee irratti dabalee jechuudha. Wakuu irratti dabalee jiru waa'ee siyaasaa natti haasa'a. Waa'ee uummata Oromootiif sagalee ta'uun waa'ee siyaasaadhaa keessa hin jirtu. Tokkoffaa sagalee ta'aadhaa uummata Oromootiif. Akkanaan jee waan ta'e natti haasee kuusan nanis irratti masal kirachuu fadhee namni ilmi namaa tokko hasammuu yaaddu tokko gad deebi'ee jechuudha waan ta'e takka saba sadatti noofuu jechuudha. Yoo inni irraan tan ka'ee isaan sun uummata Oromootiif sagalee taanaa ganii lafaa kaanii haa rakkineen yuutuubaroonni Yemenillee kasiru achi ilaalanii argan yuutuubaroonni Yemen bichaan jiru dhaggeeffadha bakka sanatti warreen miidiyaa fayyadaman hundi isaanii walaa feesbuukaa walaa tiktookii yuutuubiyaa walaa yuutuubaa kana hundaanuu habayya hunda jiran yuutuubaroonni Yemen bichaadhaa itti warra Yemen kasiru goma qolladha yuutuubaroonni kana hundaanuu gad deebi'anii akkana uummata Oromootiif sagalee haa taanuu uummata keenya hamiidhamaa jiru jechuudha malee osoo jara kana hojii isaanii itti hin baafatin waan isaan itti irra jiran osoo itti hin baafatin akka isaan uummata Oromootiif sagalee ta'aa jiran osoo itti hin baafatin gabbaaniituma waa'ee gaddummaa oofan jechuudha. Gola aartii Oromoodhaa hasafuu abaluu falaa jedhu maqaadha jechuudha. Warreen sagalee namaa ta'aa jiru jeet maarree faa jee yuutuubaroota haasaa nam tokko maqaadhe tun duuba gantummaa yaamti moo maal jechuudha mee wallaa tun gantummaadha. Mee itti aansuudhaan viidiyoo tagoolchuu tana haa daawwannu waan garuu hojii kana aarsee waan hojii tokko jechuudha ana ajaa'ibee yeroo uummanni Oromoodhaa tokko ta'ee wajjin dhaabbatuu qabu isaan akkana jedhanii waan akkanaa oofan waa'een gantummaadhaa oofan jechuudha gantummaa. Tun gantummaadha shanyii wal qooduu jechuudha gisa yuutuubaroota hunfaan sirrii jiranii abala bulufaan sirrii jiranii abala bulufaan sirrii jiranii jedhanii haan gad deebi'anii homi arrabsan isaan mana keessaa guyyaa ol gara galaniituma beeraa wajjin dalagaa beeraa dalaganii bar beeruma fixanii beera dalagaa beeraa guyyan piraankii beeraa hojjeta piraankii jechuun aartii Oromoo tokko jechuun Oromoodhaaf daleedaa waan sabaaf ta'u waan namillee fakkeenya hasaaf namillee waraabatu yoo daleedee hedduu hojiin aartiidhaa hedduu bareedduudha jechuudha. Mee gammanumaan waan gololchi gololchuutti dhaggeeffadhaame. Nuti hajenne dhugaadha gola aartii Oromoo hajee saba keessaniif sagalee tahaadha. Saba keessaniif sagalee tahaadha. Miidiyaa gurguddate harkaa qabdanii miidiyaa babbareedaadha miidiyaa gartee haalan keessa fuudhati
Sayid yuutuubaa yoo ni fi fakkeenya fudhannee Noodii. obboleessa keenya Sayid yoo ni fakkeenya fudhannee Gochooti. Nama fakkeenya nuti qabnu Saidiyya. Haame akka nama jechuudha. Takkaa sagalee uummata Oromootiifi intaniitti duula kana gad deebi'anii gandummaa oofuun mee maalidha? Dhaggeeffattoota keenya isin ni beektan warra sagalee uummata Oromoo ta'aa jiru ni beektan. Yoo yuutuubaroonni keenya artistoonni keenya warreen sagalee qaban warreen miidiyaa gubbaatti beekaman beekumtii qaban warreen hawaasni keenya dhaga'u yoo isaan uummata Oromootiif sagalee hin taane yuutuubaroonni kunis takka abaluuti akkana maaf sagalee hin taane uummata Oromootiif janii tokko ofirratti gorsa darafachuun haalan waan bareeddudha. Har'a isaan gad deebi'aniituma akka beeratti jechuudha. Oduu ofuun maal faayidaa qabdi mee? Eegaa boru baddeerumaatu oduu achachi oofa. Alaa dhalummaan qotan isaan mataa isaaniitiif gad deebi'anii amma gisee yuutuubaroonni himan hojii beeratti darganii jiran hojii beera. Guyyaa ol deebi'anii mana isaa firaankii jedhanii sa'a namni sagalee waliif ta'u sa'a namni wanni jiru isaan waan biraa oofanii jiran. Egaa namni tokko hojii qaba. Hojii isaa san dalagataatti uummata Oromootiif sagalee ta'aa deema. Akkasumatti warreen namni hojii mataa isaa qaba. Hojii yuutuubaa qabu yuutuub isaa dalagataatti uummata Oromootiif sagalee ta'aa warreen hojii ta'an dargoo. Warreen biyya arabaa jirus hojii isaanii dalagataa dhimma uummata Oromootiif sagalee ta'an. Kana ta'e ammoo kana godhu jiru mootummaa keenya. Yoo walumaanuu gad deebi'anii wal ta'anii mootummaa isaaniitti geessan yoo gad deebi'anii ammas sagalee warra duulamboo. Sirriin jirtan wallaahi isin sirriin jirtan golaa Oromootiif golchawut waan takka gantummaa ooftan gantummaa san dhaaba. Yuutuubaroonni himan sagalee namaa ta'an jiranii jettanii waa'ee gantummaadhaa oofu jirtan gantummaa san dhaaba golaa Oromootiif golchawut wanni kanaan waan seera maraatiin ijoollee yamin jirtura maal barattee waan jettan santee ammas tokko jira. Waa takka wanni irraa baradhe takka hin qabu takka wanni irraa baradhe. Kan hundi isaanii yuutuubara biraanki warra dalagu yuutuubara kanuma irraa baradhe anillee kanumaan eegale waa takka wanni irraa baradhe qabu eenyu irraa barumsa baratee waan jettan akka Abdullah asumaanuu namni biraalleen hedduu jira gortee aalti Oromoolleen barumsa ni barsiisan illeen akkaataa itti namni barnaa akkana jaahunis yuutuubara tayyamanirraa wanni baradhe hin qabu biraankiin baradhee wanni baradhe Prankin isaan irraa baradhee wallahi iddoo kana wajjiisaa miskiina wallahi pirankii baratte wanni isaan jiran kun sirrii ta'uu isaanii sirrii akka hin jirre yookaan isaan kun sagalee uummata Oromootiif ta'aa hin jirre yookaan ittiin taate maaliif akkana jettanii maan dubbatinaatti isin hundi haasa'uu yaman magaalaa sanaa asirdan jechuudha miira illee wal bira dheetanii yookaan bilbilaanis yookaan viidiyoonis yuutuub irrattis akkuma amma ol baataniituma waree ooltan oduu ooltan kanatti maaliif isin akkana jettanii maqaan dheenaa an kana aarsuun gololchawutii fi eenyudha golaarti Oromoodha isaan lameen kun tokko tokkoon maqaa namaa dhabu jiran tokko tokkoon mee gololchawuufaan Sa'id akka yuutuubarra kan hojjette amma sanaa keessa Sa'id takka sagalee uummata Oromootiin hin taane nama uummanni Oromoodhaa hawaasni Oromoodhaa dhaga'u nama miidiyaa guddaa qabu
jee har tokkoon homii sara kaasaa abalu jee abalumaat akkuma yuutuubarota guutumattu walitti qabdeetuma haasa'uudha malee haan keessaa maqaa dhootee deebitee ammas inni kun nama yeroo jalqabaatiif miidiyaa kana gubbaa taa'ee miidiyaa kana gubbaatti beekamtii qabu akkamitti uummata Oromootiif sagalee hin taane dhugaa dubbanne yoo yuutuubaroota hangatti malee Sa'iid sagalee nama Oromootiif ta'aa jira. Sa'iid jechuudha nama gama aartii kanatti nama hedduu walitti qabee akka isaan gama aartii Oromoo dhufan godhee bira dhaabbataa ture jechuudha. Artistoota Oromoodhaa kan jiru guddaa. Haa yeman keessa jiru osoo hin ta'in haa bakka biraatti illee jiru nama moggaa dhaabbachaa ture jechuudha. Dandeettii waan danda'uun. Garuu inni sagalee namaa ta'aa jira. Haa sagalee namaa ta'aa jiru qomattanii haa sagalee namaa ta'aa hin jirre maa dhiibtan? Waljoot aborottanii maqaa dhoottan hayya aborottanii maqaa dhoottan hunda isaanii maaliin maqaan dheena silaa maqaan dhaamuu qabu sagalee Oromootiif uummata Oromoof ta'aa jirtu hajaamuu ni qabu san dhiibtanii uummata Oromoo sagalee ta'aa jiru keessa maqaa dhaanii kaan faarsuun kun gantummaadha moo gantummaadha jechuudha. Kun gantummaadha wanni bilisummaa jettana. Sagalee keenya kana nu iyyineef Uummata keenya. kiisa uffanneef kiisa gumaama gurraacha uffanneef Nuti waan sagalee fedhe gooneef fudhame. namni nu dhaga'u tokko Kan dhaba ragaa jechuudha ragaa. Kan dhaga'u Ragaan rabbi sii fida qofa. isinii fida. silaa Inni hojii viidiyoo tasa ittana wanneen fidee fi isaan gandaa kanaan oofu jira. Uummata Oromootiif sagalee ta'aa jiranii janiiti. Waan kana oofu jiran viidiyoo tanaa ragaadha isinii fidee ta'aa jiranii. Hasilaa uummata Oromootiif sagalee ta'aa jiru. Qomattaniif yuutuubaroota haan dhiibtanii akkuma waliigalatti yoo yuutuubaroota guutuu akkuma ilmaan Oromootti uummatudha haa sagalee haa taanuu fi jettanii yoo dubbattan hawaasni illee isin galteeffataa jechuudha. Wallaahi takkanaati hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya qophiin gitaarraa tana fakkaatti warreen waan akkanaa kana of jiranis adabadhaadha asumatti dhaabadha waa'ee biyyummaa waa'ee gandummaa waa'ee sanyummaa dhaabnee yoo wal taane haa tokko yaane dulleen jechuudha sagalee yoo dubbannes sagaleen teenya sun illee dhagamti yoo tokko taane tokkoffaa duraa ilmi namaa sammuu isaatii fi afaan isaa arraba isaa kanaan walii galuu qaba. Kanaan walii gallaan waan fedhe hojjetee waan fedhe akka fedhetti jiraachuu danda'a jechuudha. Waasideen kanaan walii gallaan. Afaan kee akka inni afaan kee waan malee dubbachuurraa qabu waan sirrii hin jirre. Arraba keetis yoo waan kana dubbatuudhaa ka'e osuma waan kana hajibaa beektutti sammuun ta'e ni beekti keessatti. Wanuma sirriidhaa miti keessatti ni beekti. Yaada sammuu yaadda san ilaaltee arrabaan kana qabudha. Takkanaati dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya qophii keenya irraa tana fakkaatti warreen waan akkanaa kana ooftanis gad dhaabbadhaadhaan siin jaa amma viidiyoo biraattiin walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.